Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akka maamiltoota chaanal YouTube Kamaal Appii akkasuma hordoftoota peejii Kamaal Appii nagaa keessanii ani nagaa kooti alhamdulillah. Egaa har'a viidiyoo tana keessatti gaafii hedduu keessanii irratti hundaa'uudhaan akkaataa imeelii haaraa itti banachuu dandeettan isiniif qabadhee dhufee jira. San dura garuu warri hanga har'aatti chaanal YouTube kiyyaaf maamila hin taane YouTube keessan irra seenaa Kamaal Appii jedhaatii barreessaa. Sana booda loogoon kiyya kana fakkaataa jechuudha. Isa kanarratti al takka cuqaasaatii subscribe kan jettu tuqaa. Sana booda mallattoo alarmii irratti cuqaasuudhaan akkuma argitan asirratti subscribe yoo dhuftan mallattoo alarmiitti isinii dhufa. Sana booda filannoo sadii isinii dhufu keessaa ol kan jedhu irratti yoo dhuftan wanti hangadhiisu battalatti isin bira gahaa jechuudha. Viidiyoo kan jedhu kanarrattis as cuqaasanii viidiyoolee hangadhiise kan hedduu isin barsiisan as jalaa hunda isaanii argachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf haala kanaan irraa fayyadama. Gara barnoota har'aatti yoo kan deemnu ta'e imeelii haaraa banachuu jedha. Faayidaa imeelii waan lakkaa'amee dhumu miti. Isaan keessaa tokko lama sadi isinitti haa himu. Fakkeenyaaf warri bilbila smaartifoonii yookiin bilbila tachii fayyadamtan kamiyyuu imeelii qabaachuun dirqama keessan. Sababni isaas Google Play Store keessanirraa aappii tokko gadi buufachuudhaaf dirqamatti imeelii isin barbaachisaa jechuudha. Faayidaa tokko. Inni biraa Feesbuukaa fi miidiyaalee garaagaraa banachuudhaaf imeelii isin barbaachisaa jechuudha. Lama. Kan biraa ammoo dookimentoota garaagaraa haa ta'u footoo, viidiyoo wantoota garaagaraa ol kaawwachuudhaaf akka tasaa yoo bilbilli isin jalaa bade wanta san deebistanii argachuudhaaf dirqama imeeliin isin barbaachisaa jechuudha. Kan biraa ammoo miiseejii garaagaraa namaa walii barreessuudhaafis isin fayyada. Faayidaalee imeelii keessaa muraasa hanganuma yoo jenne ni ga'a. Mee akkamitti bananna kan jedhu karaa salphaa fi bareedduu ta'een isin garsiisa. Browzara bilbila keessan irraa qabdan irra seentan anamma oppeeraa irra seenuudhaan isin garsiisaa jechuudha. Oppeeraa keessan irra seenuudhaan isin garsiisa. Egaa haala kana irra seenee Google kan jedhu irratti gadi dhoofna. Bakka sarchii baarii kanarratti jechuudha. Asirratti cuqaasnaa. New Google account jettanii haala kanaan barreessitu. New Google account irratti cuqaasutti barreessitanii kaatanii jechuudha. Isa jalqaba irra dhufu kanarratti dhuftan create your Google account kan jedhu kanarratti al tokko cuqaastu. Fuulli kana fakkaatu hogguu isinii dhufe first name bakka jedhu irratti maqaa keessan, last irratti maqaa abbaa keessanii, username kan jedhu kanarratti maqaa keessaniif maqaa abbaa keessanii walitti aansitanii barreessitu, paaswordii keessan ammas paaswordii keessan asitti barreessitu jechuudha. Egaa haala kanaan barreessitan booda asitti Munazzir Hussein jedha. Bakka imeelii jedhu kanarratti maqaa keessaniif maqaa abbaa keessanii walitti aansuudhaan barreessitan. Maqaa kana fakkaatuun imeeliin dura banamee yoo jiraate inni jijjiiree haala kanneen isinii fidaa jechuudha. Yoo hin jiraanne ta'e immoo isuma isiniif ka'a. Sana booda paaswordii keessan asitti. Paaswordiin keessan qubee fi lakkoofsa ta'uu qaba wal keessa jechuudha. Akkasuma 8 gadi ta'uu hin qabu. Confirm bakka jiru kanarratti immoo paaswordii asii barreessitan san asittis barreessitu jechuudha. Sana booda next jettaniin. Egaa akkuma argitan asitti maqaa kana fakkaatuun dura banamee waan jiru filannoodhaan jirannaa kennee jira jechuudha. Akkuma asitti argitan. Amma kanaaf ani kana keessaa kana filadha tokkicha filadhu jechuudha. Sana booda next jettuun. Fuula kana fakkaatutti isinii dhufaa jechuudha. Asirratti lakkoofsa keessan yoo lakkoofsa hin qabne imeelii biraa yoo dura qabaattan asii barreessitu jechuudha. Faayidaan imeelii biraa asii barreessuu fi lakkoofsa barreessuu maali yoo jettan yoo akka tasaa paaswordii imeelii kanaa daggattan isaan kana fayyadamtanii imeelii keessan argachuu dandeessu jechuudha. Yoo lakkoofsa galchitan irra gaariidha. Yoo lakkoofsas dhabdan imeelii biraa yoo qabaattan galcha. Yoo hundaa'uun ta'u jettan rakkoo miti. Garuu yoo paaswordiin isin jalaa bade ni rakkattu jechuudha. Kanaaf erga galchitan booda kootii isinii dhufu itti guuttu jechuudha. Yoo galchuu jettan biruma dabartanii asii ji'a dhaloota, bara dhalootaa ni galchitu, asii saala keessan galchitu jechuudha. Akkuma argitan akkanatti erga guuttan booda ji'a dhalattan guyyaa fi bara akkasuma saala keessan erga guuttanii next jettuuni. Waaw! Next erga jettan booda haala kanaan isinii dhufaa jechuudha. Gara gadiitti bu'uudhaan I agree bakka jettu kanarratti cuqaasan imeelii ajaa'ibaa banattanii jirtanii jechuudha. Waaw! Waaw! Haala namatti tolu kanaan imeelii ajaa'ibaa sekondii muraasa keessatti banattanii jirtanii jechuudha. Akkuma asirratti argitan weelkaam Munazzir Hussein nyaanjee jira. Waaw! Haala bareedaa ta'e kanaan imeelii keessan saffisa haala qabuun banattanii jirtanii jechuudha.
Egaa akkuma argitan faayidaalee imeeliin qabu kun akka asirratti waan kan hundaaf nu fayyada jechuudha. Wanta asirra argitan kana hundaaf nu fayyada jechuudha. Yoo kana hunda haala kanaan itti fayyadamuu dandeessu karaa salphaa ta'een. Ani kan isinitti dhaamu immoo hiriyoota keessaniif viidiyoo tana kan akka keessan rakkatan hedduu waan jiraniif isaaniif sheer gochuu hin dagatina. Maaliif karaa salphaa kanaan irraa fayyadamanii ilaalanii akka fayyadamaniif isaan gargaara jechuudha. Egaa ani keessi wajji ture Kamaal Ibraahim chaanal yuutuubiin kiyyaa Kamaal Abbiidhaa hanga sagantaa